እንግዲህ ይህ የቴሌቶን መርሃ ግብር የነገሌ አርሲ ከተማ የእግር ኳስ ክለብን ለመደገፍ ለማበረታታት የተዘጋጀ የቴሌቶን ወይም የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ነው። የምንገኘው በፊንፊኔ ከተማ በስካይላይት ሆቴል ነው። ጀብነ ክለቢ ከናቲፍ ክለቢ ከነጭምሱፍ ደገሩዳፍሞ ተታፊ ፊጨራቂኑ እንደከኛ በርባቺሳዳ ዋንቴፍ መጋለ ኬኛ ከን ኦፍሲስ ጉዲና ኬኛ ከን ኦፍሲስ ዋንቴፍ ሆጂን ሆጀታም ሆጂ ጉዳዳ harka baastanii natti himuu dandeessu namoonni qophooftan oduu simbirtu siisaayewaa natti himaa ture waa baay'ee of harkaa qabaa nama baay'ee natti himaa ture naan jedhe waan natti himtu qabdaay Abdiisaa Miidhagsaa geessa cima yeroo hundumaa kilabii kana har'a qofa miti kilabii kana duras deeggaraa ture waan jedhu qaba natti fakkaata Abdiisaa Miidhagsaa mee waan inni jedhu dhageenya he's an ice breaker harka walitti na rukutaafi meeqanuun jedha laata guddaa galatooma carraa kana naa kennu keessaniif kilabiin kun har'a akka arsitti akka godinatti arsitti walitti nu haa qabu malee kilabii Oromooti. Oromoon ammoo ilma dhalateef guddisuu hin beeka kan ofii miti ka ambaas guddisa ilmi kun dhalateera ilma dhalatee kana guddifachuufi wanti nurraa barbaachisu wal bira dhaabbachuudha waan qabnuun deeggaruudha ijoolleen jabaattee ilma nuu kenniteetti ilma kana kunuunsifachuuf ammoo dirqamni kenna dirqama kiyya ba'uudhaa fi deengadda guyyaa waancaa fudhatan miiliyoona takka kenneera har'a ammoo dabalataan miiliyoona takkan dabalaa walitti qabaa miiliyoona lamaan kenna miiliyoona lama hamilee addaanaa kennaafi miiliyoonni lama tawaadaa adda seenu garuu haga jiru waan rabbinaa kenneeni biyya kana faana dhaabbachuudhaaf dabalataan waadaa seena namni jabaatee waa argannaan maatimaaf ta'a biyyumaaf ta'a waan argannerraa biyya kennaaf ta'uudhaaf dabalataan ammas waadaa miiliyoona lama Abdiisaa Miidhagsaa hedduun galateeffadha hamilee guddaatiin ice breaker በመሆን እንግዲህ የዕለቱን የቴሌቶን መርሃ ግብር የነገሌ አርሲ ከተማ እግር ኳስ ክለብ የማጠናከሪያ ገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ላይ ነመ ጀባ ነመ ጭማ ወርሻ ዳኩ ኬሰቲ አባ ቀበኛ እርማቻ ጅረኒ ሙጫ ብያቲ ነመ ብያቲ አንቱማ ሳኔ አገርሲሱፍ አኒስ ጅረ ጀደኒ ሜዋን ኢሳን ጀደን ነገኝ መጋለን አርሲ ነጌሌ ኦክኒፍሞ አርሲ ሊጣ ዱራኒስ ዋን እንዳኑ ከናረትስ ወልገርጋሩ ወልመዲ ዳበቹትስ ባየ ቤከምቱዳ ከሌቸስ ዋና ከናው ጀጃት መቱሬ አማ መቃ ዋርሻ ዳኩ ነጌሌ አርሲትን የሮ ለማፍ ወክንሞ ጋለማ ከሰት ከንፈለሙ ቀርሺ ሚሊዮን ለማ አንስ ዋዳን ገላፊ ሚሊዮን ለማ ወርሻ ዳኩ አርሲ ነገሌ አርሲ ሚሊዮን ለማን ክቡራትና ክቡራን የነገሌ አርሲ የዱቄት ፋብሪካ ባለቤት አቶ በየነ ረጋሳ 2 ሚሊዮን አሁን በኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ገቢ ያደረጉ ነው። አሁን ሆኖ ከለበና መሰግናለን ሰገንታ ኑቲ ገጌሳ ጅሩ ሰገንታ ሰሳቢ ገሊ ዮካንሞ ሰገንታ ቴሌቶኒ ገሬ ኩባሚላ መጋላ ነጌሌ አርሲ ደገበበ ኒካስ ዋነን ጀዱ ቀባ ጀደኒ ሜን ነጌፈ dhugamaan gammachuu addaa qabaani akkuma dubbadhu dhugamaan na dhibeera kanaaf kan arma ga'uuf ijoolleen teenna mo'attee ergasin qaba anis waan xiqqoo hin jedha ergaan kiyya ka ilma keessanii ka Dr. Guddataati Dr. Guddataa yoo dhalatus ka sabaa yoo jiraatus ka sabaa as ture tikeetiin isaa akka tasaa jijjiiramuu hin dandeenye jijjiireellee hafuu yaalaa ture kalima galgala geegessee waadaan inni galee dhaamsa inni dhaame adhatti miliyoona tokko hin kenna wal faana ammoo waggaa waggaatti
miliyoona tokko akka baajetiititti. Kun waan guddaadha. Hamilee guddaa nu kennaafi. Maqaa hospitaala Nageellee Arsiitiif maqaa Nageellee Arsii hospitaal meedikaal iskool maqaa isaatiin waadaa kana galeera. Anis gara kiyyaan anis ka'umsa kaleessas walumaan deemaarraa birrii 200,000 waadaa galaa. Kennaafi kana caalaa osoo daqiiqaa kenneef iyyuu ergaa baay'ee naadhaamuu danda'u. Mee hamilee guddaa Dooktar Guddataa fi akkasumas warra kaaniifis hamilee guddaa naa laattu. Ana akka qotee bulaa tokkootitti birrii 100,000 waadaa galee jira. Midhaan odoo ga'ee jiraate caalaa kennaa gaafa midhaan ga'ammoo walumaan itti deemna. Kana jechuu barbaada. Donna ciqilee arjaa garaa nu haalaa fisuu nu jabaadhaa waan nu kennaa isiniin jedha waamichi kiyya kanaa galatooma. Maqaan kiyya Gammaduu irraa jedhama. Ogummaan kiyya injineera. Hojiin kiyya elektiroomakaanikaal koontiraaktariidha. Kaampaanii Riiliyaabil jedhu qaba. Carraa kana argachuudhaaf asitti hirmaachuudhaaf carraa argachuu kiyyaaf baay'ee gammadeera. Kanaaf anis gara kiyyaan miliyoona tokko nan deeggara ijoollee tana. Miliyoona tokko hamilee guddaatiin ammayyuu kana caalaa sirriitti naa galateeffadhaa. በታላቅ አክብሮት አመስግኑልን። 1 ሚሊዮን እኮ ነው። አመስግኑልኝ በደንብ እናመሰግናለን። ሚሊዮን tokko kan nuuf kennan isaanii hedduu isaan galateeffanna maal jedhan seetani jalatti. I'm very happy to be part of this event jedhani. We're so happy to have you as well. Thank you very much. We're so grateful. Kallattiidhaan biyya keessaa fi biyya alaatti sagantaa kana kan daawwachaa jirtan odeeffannoo biyya alaatti naqaqqabeetu jira. Sagantaa kana kallattiimaan toora feesbuukii akkasumas gama watsaapiitiin ergaa isaanii nuuf ergaa jiru. Qufaa qabatoo Awustiraaliyaa irraa 100,000 galii taasiseera amma hamilee naa kennaafi. 100,000 qufaa qabatoo Awustiraaliyaa irraa hedduu galateeffannaa akkasumas Tafarraa Fiixaa Hordofaa from Las Vegas Ameerikaa irraa 100,000 galii godhaniiru hamilee guddaatiin nu galateeffadhaa. Not only this, Abdisa Kasum, straight from USA, he has deposited 100,000 birr. Thank you very much. Amelina Kenavi, Kumadi Batoko, Abdisa Kasu, United States of America, Ra, Galigo Daniru, Hedu Sangalatifan, Warrikan Sirmachu Dendesu. Akkam jirtan Abdallah jedhama. Jidduu keessanitti argamu fi gammachuu guddaatu natti dhagahame. Maasiin hundinuu warra as jirtan wal beekna waan ta'eef anaa dhufuu isin jechuu barbaada. Ani hojjetaa baankiiti. Akka hojjetaatti ammoo mindaadhaan waan ta'eef mindaa kiyyarraa 100,000 arjoomeefii jira. Hamilee guddaa kennaafi. Galatoomaa jedha. Gamoo Saaraatii Arsii Nageellerraa nuti warra Gujiiti. ማን አርሲ ነጌልን ስፖርቲ ኩባትን ዋና አሸናፊ ፊ ደስና ጀሬፊ ኩማር በሰዲ አመጋሊ ጎራ ሐምሌ ጉዳና ከናፊ እሺ እጋ አራ እዶ ከነት ተርገሙ ክየት ባይኤን ገመዳ ጆሌን ከኘሞ እጋ ስፖርቲ ዳውን ዋኑ ፊደ ከነስ ባይኤት ገመዳ ጅራ Anyhow, akka nama tokkotti anis egaa asitti argamee yaadas kennuudhaaf waanan danda'us gargaaruudhaaf waanan affeerames gammachuu guddaan qaba. Kanumaan wal qabatee egaa har'aaf birrii 200,000 cheekiidhaan kenneera. Gara fuulduraa immoo walumaan jirra waan ta'eef waanan danda'u hundaayyuu isaan faana ta'ee nan deeggareedhee ta'e yaada. Kanaadaa irraa Kanada ranatti fakkaata Dr. Gammado Dale walitti qabaa boordii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Nageellee Arsiiti. Erga silaat ergaa dabarsuu barbaadan iyyuu jira ture tariitii ergaa isaanii kallattiimaan viidiyootiin akka seenan yaallee turre nu mijanne ergaa isaanii garuu kallattiimaan asumaan isinitti himaa. Dr. Gammado Dale Kanada irraa
ብሪ ኩመ ዲበሸን ገሊታ ሲሰኒሩ ሐምሌ ጉዳት ነው ገለቴ ፈዳኔ ቋንቋ መግባቢያችን ነው ስፖርት ደግሞ የዓለም አቀፍ ቋንቋ ነው ዓለም የሚግባባበት የሰላም ማሳያ የፍቅር ያንድነት የወንድማማችነት ማሳያ የሆነው ስፖርት እግር ኳስ ደግሞ ትልቁን ሚና ይጫወታል ክብራትና ክብራን ከዚህ ከአዲስ አበባ ከስካይላይት ሆቴል በማካሄድ ላይ የምንገኘው የቴሌቶን መርሃ ግብር የነጌሌ አርሲ ከተማ የእግር ኳስ ክለብን ለማጠናከር የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ነው መቃንኮ አልይ ወጀጌሳ ዳበተ ቢሻን ኑጋቲፍ ደንገላ ሄበን ነጌሌ ስራሮቲ ዳበን ቢሻን ኑጋቲፍ ደንገላ ሄበን ነጌሌ ስራሮ ዳበተ ጀባ አና ቶርባ ኬሰት ተጃጅላ ኡመታ ጢቂን ከናሮ ዋንተፍ dhimmi kunis dhimma xiiqiiti kan waggaa lamatti kafalamu barana 500 bara dhufu 500 walitti miiliyoona tokko alena sawu wanammo jame kana guddifte gammada waan irra deemsisaru kanas waan inu agargaaru amma fi birri 200 jia dhufu keessa ka kennamu birri 108 ammoo waggaa gizeen gunne keessa ka kaffalamu miliyooni tokko walitti qabee gargaarsan godha ሐምሌ ጉዳና ከናፌ ufa foollee baruma baraan gargaarra amma waan harkan geenne hagana jedhanii haasa'uun gaarii miti keessattuu istaadiyeemii ijaaramu san irratti intirestii waan qabuuf isarrattis gargaarsa jabaa godhuu fedhii qabaa galatooma bulchaani waan jedhan qabu natti fakkaata mee dhaggeeffadhaa hundi keessan እሺ ገለቶማ አኩማ ካኔ ገልሚ ኬኛ ደብሬ ጉዳ ወለቲ ቀቡዳ ujoolleen kun baay'ee kilabii biraatti waan barbaadaniif tokko mindaa ol kaanuu gaafachaa jiru lammaffaa immoo alaabinnee kilabii kanatti maknee bara dabru bara 2018 baay'ee mo'attoota kilabii ta'uu qabnaadha yoo dadhabne ammoo jalatti hindhee buluu qabnaadha kanarraa kan ka'e mallaqa guddaadha ijoolleen kun kan nu gaafachaa jiran kana ilaalcha keessa galchuudhaan koree qindeessituu godina keenyaatiin akka godinaatti miliyoona 40 kan gumaachine kana keessa magaalaan Nageellee miliyoona 30 aanota wajjin mari'annee miliyoona 10 walitti miliyoona 40 jechuun kun maqaa godinaatiin kanaaf abbootiin qabeenyaa biyya keessa jirtan biyya alaa jirtan sirriitti hirmaachuutu nurra jiraata guyyaadhaa miliyoona 500 gadoo funaan homaa gatiin qabnu jechuudha sirri kanaaf nurra jiraata galatooma miliyoona 40 ሚሊዮን ብር ነው የሚገርም 40 ሚሊዮን ብር አርሲ ነገሌ ቦልቺን ሰነ አርሲ ነገሌ ሚሊዮን 40 ጀቸው አርሲ ሊጣ godina arsi lixa maal jedhan beektu miliyoona 40 harka walitti naa rukutaafe aga dhagaa ammayyuu bulchaan godina arsi lixa egaan oduun simbirtuu akka kana oduun akka itittuu garaa nama qabbaneessu kuni waan dinqiidha kabajamoo bo Ahmed Haji akkuma aaga nu dhageessistan aaga dhagaa jenna godinni bulchiinsi godina Arsii Lixaa miliyoona 40 kennuutiin kilabii kana deeggareedhaniiru ammayyuu hamileena kennaafe የምስራቅ አርሲ ዞን አንዴችን በአማርኛ ልበል ይሄንን በአማርኛ ልበል ይሄን የምስራች በዓለም አቀፍ የሚተላለፍ ጉዳይ ስለሆነ እሺ ክቡራትና ክቡራን አሁን የሰማሁት አሁን የነገርኳችሁ ትልቅ የምስራች ነው የምስራቅ አርሲ ዞን አስተዳደር የተከበሩ አቶ አህመድ ሀጂ በመካከላችን ይገኛሉ ትልቅ የምስራች ነገሩኝ ይሄንን ክለብ መደገፍ ዞናችንንም ከዚህ በላይ መደገፍ ዞናችንን እንዲያስጠራ ትልቁን እድል የምናገኝበት ስለሆነ የስፖርቱን ማህበረሰብም ከዚህ በላይ መደገፍ ትልቁ እንትን ስለሆነ
የምዕራብ አርሲ ይቅርታ የምዕራብ አርሲ ዞን ስንት መሰላችሁ? 40 ሚሊዮን በመስጠት ለዚህ ክለብ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ከልብ እናመሰግናለን። መሐመድ ፈይሶ from Ethiopia Airlines galatoomaa jechuun barbaada. Maqaan koo Muhammad Fayyisoo Badhaasoo jedhama. Hojjetaa daandii qilleensa Itoophiyaati. Hunda keessaniinuu anaa dhufu jechuun barbaada. Hundumaati waan taataniif jechuudha. Sagantaa bareedaa akkana fakkaatu kana nutillee hirmaachuu qabnaa, deeggarsa nurraa eegamus gochuu qabna jechuudhaan hirmaannee yeroo jalqabaatiif in xiqqaata. Injifannoo argame kana yoo ilaallu in xiqqaata baay'ee qarshii 200,000 arjoomuuf waadaa galee jira. Hedduu galatoomaa. Ishii galatoomaa jecha ani godina Arsii Lixaa aanaan Ansaboo irraa dhufne amma nuti ka dhufnee fi dhimma kanallee akkasitti ilaallee hin dhufne ture. Haa ta'u malee amma hoo ilaallee jennu dhimma xiiqiiti, dhimma onnachiiftuudha. Callisnee bahuudhaafillee akkatti callisnee baanu wallaallee waa jenna jechuudhaafillee humnallee namallee biraa hin qabnu. Osoo waamichi kun haala qindaa'een uummata aanaa kennaa daldaltootaaf akkasumas abbootii qabeenyaa garaagaraa waamamee irratti hirmaannee jirne kana akka godinaatitti akka aanaa saniititti warruma waa kennaadhaan beekamu ragaan kabajamu obbo Mustafaa Kadiir Birmajooti gaafa laga hidhaa Abbaayyaatiif illee warra hiriiree baheetti waa gumaachuu amma caqasne waan fuudhaa jiru namni martinuu ijuma keessa wallaalaa jira. Ija wal keessa wallaaluun sa'aatiin hirribaallee gahaa jira. Akka aanaan Ansabootitti mana marii daldalaatiin kadhannullee hin atannasinaa hin jennu qindoofne qarshii miliyoona 2 hin kennaa waadaa galee jiru. Maalo yebo dabalataati hamli ammallee itti ributa. Miliyoona 2 ammayyuu ulfaadhaa kabaja argadhaa. For those of you who are attending this event live, maal jedhan seetan aanaan nu dorgomu yoo jiraate nu injifadhaa jechaa jiru. Maal jetture? Warri horii xiqqoo kennuu sodaatanii cadhiftanillee hin sodaatinaati waa kenna. Xixiqqoo waliin buute horii taati beeka. Miliyoona 2 miliyoona 3 warra kenne laaltanii yoo sodaatani akkanuma odoo ija keessa wallaaluu lafti kun dhiyaa garuu oduu waa waliin kennine ga waliin dhiifnu as buluu irra waan jettan nuun jedha. Ka akka maatii Dr. Guddataa, ka akka Dabbabee, ka akka Tashoo nu badhaasaniiran haa badhaadhani warruma badhaadhaa beeka. Birri isaan kennan ka akka Abdii Saafaa, ka akka Bayyuufa kana sodaatanii hin cadhisinaati. Yoo 50,000 nuu kennitan, yoo 100,000 nuu kennitan horii, yoo 30,40 nuu kennitan horii, yoo 20 nuu kennitan horii achi gaduu nuun kennitanii waan nuun jedhaa akka asin bulle hadaraa Waaqayyo isin waliin haa jiraatu warra guddisee kenne Rabbi guddisee haa kennuuf. Geetachoo Ida'oo jedhama Nageellee irraa dhufe 100,000 cheekii kenneera. Bogeetaachoo Ida'oo cheekii 100,000 galii godhaniiru hamilee nu kennaafe. Anillee aanaa gada basaasaa irraa dhufe maqaan kiyya Abdallaa Gowaarsaa jedhama. Bulcha makeenan ajajee dhufe. Kama isaati dhaloonni aanaa gada basaasaati. Amma footii Ameerikaa akkuma carraa manni na waamee jennaan dhufe 100,000 anillee gumaachaa. Anillee Ida'oo Galatooti aanaa gada basaasaa birrii 100,000 gumaachee jira. Maamma Kurkuree namni jedhamu 100,000 ana bira galcheera.
kiyyallee 200,000 wali 300,000 anatu transferii godhaa jechoo. Akka miliyoonaan kenninu ammoo biyya ambaa jirra akka biyya galu salootii nu godhaa. Hedduu galateeffannaa odeeffannoo biraa qabnaa? እድል በማግኘቴ የነጌሌ አርሲ የኳስ ክለብ እዚህ ደረጃ በመድረሱ እጅግ በጣም ደስተኛና አስደስቶናል በነጌሌ ልጅነት። ስለዚህ አሁንም ወደፊትም ለመደገፍ ዝግጁ ነን። አሁን እኔና ባለቤቴ ሰለሞን መኮንንና ዝናሽ ተስፋዬ 100 ሺህ ብር በሚቀጥለውም ደግሞ እንደግፋለን ከጎናቸው ስለሆን ይሄንን ለማሳወቅ odeeffannoo addaa tokkoon naqaqqabe qajeelcha poolisii godina Arsii lixaatti poolisootni aanaalee miseensota jechuudha. Miseensotni poolisii qajeelcha poolisii godina Arsii lixaa waliin ta'uutiin poolisootni aanaalee meeqa kennan seetan 100,000 arjoomaniiru hamilee guddaa nuu kennaafe. Aanaa shaallaa irraa obbo Maammoo Nuurii 100,000 nuu kennaniirani hamilee guddaa nuu kennaafe. Akkasumas immoo odeeffannoo naqaqqabe tokko jira. Dooktar Bokonaa Guutaa ittaanaa biiroo fayyaa Oromiyaati. Odeeffannoo addaa tokko oduu gaarii nuuf kennani. Kilabii kanaaf wanta barbaachisu hundumaa gama yaala fayyaatiin isaan barbaachisu meeshaa yaalaa guutuu kilabichaaf ni kennina jedhanii hamilee guddaa biiroo fayyaa Oromiyaatiif hamilee guddaa nu kennaafi hedduu isaan galateeffanna. Daldala midhaaniitti hojjedha Nageellee Arsiitti. Ani duraan durseeni obbo Huseen Hammuu baay'een galateeffadha. Lammaffaa immoo Muyataa Waldee baay'ee kilaboonni kana wajjin isaan cinaa dhaabbatanii asiin geessaniiru. Kanaafuu maalii fi godina Arsii lixaa bulchiinsa godina Arsii lixaa keenyaa fi obbo Muhammad Haajin illee mee aamileen hin hanqataa miliyoona 40 kennanii hin hanqataa baay'ee xiqqoo waan jedheefi kanaafuu anillee maqaan kiyyaati 200,000 nan kennaa galatooma isinin jedha. አንድ መልእክት አለኝ ከወደ አውስትራሊያ። ቀደም ቁፋ ቃበቶ ከአውስትራሊያ 100 ሺህ ብር ገቢ አድርጎ ነበረ። እንደው ሲያየው ፕሮግራሙን አላስቻለውምና 200 ሺህ ብር ጨምሮበት 300 ሺህ አድርጎታል። አመስግኑልን በደም ቁፋ ቃበቶ አውስትራሊያ ራ ኩመሪበቶኮ ዱርሴ ከኬን ሃተው መሌ ለኪ ገራነን ገኘ ጀቹን ኩመዲበለመ ኢት ኢደውን ኩመዲበሰዲ ገሊ ጎዳኒሩ ሀምሌና ከናፌ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ይሄ ክለብ የአርሲ ነጌሌ እግር ኳስ ክለብ ወደ ትልቅ ደረጃ ነው ያለፈው። ትልልቅ ቡድኖች ጋር ነው የሚገናኘው እና እነኚህ ቡድኖች ደግሞ በትልቅ ሀብት በትልቅ ገዛ የሚታገዙ ናቸው። እነኚህ ክለቦች ጋር እኩል ሆኖ እንዲወዳደርና መግባቱ ብቻ ሳይሆን እዛ ጋር ውጤት እንዲያመጣልን እንዲቆይም የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል። መልእክት አለኝ፣ ብዙ መልእክቶች አሉኝ። አንደኛ አቶ አዲሱ ወንድሙ የአርሲ ነጌሌ ከተማ ነዋሪ ነው። የነጌሌ አርሲ ከተማ ነዋሪ ነው። ግን ብኖርም ባልኖርም ሐሳቤ እናንተ ጋር ነውና 100 ሺህ ብር ለዚህ ክለብ ሰጥቻለሁ ብለዋል። ሁለተኛ አቶ ከበደ አዱኛ 100 ሺህ ብር ሰጥቻለሁ ብለዋል። በሶስተኛ ደረጃ አቶ ደረጀ ግርማም እንደዛው ናቸው። እሳቸውም 100 ሺህ ብር እናመሰግናለን። ያው እንደ ነጌሌ አርሲ ደግሞ የነጌሌ አርሲ ከተማ የንግድ ምክር ቤት አለው እና በቦርዱ ነው የተወሰነው። የነጌሌ አርሲ የንግድ ምክር ቤት ቦርድ 100 ሺህ ብር። መጨረሻ ላይ ያው በራሴ ስም እንግዲህ ዝም ብዬ መሄድ የለብኝም። ቢያንስም አቅሜንም ያው የነጌሌ ህዝብ ያውቀዋል። በሚሊዮኖች በ2 ሚሊዮን ብሰጥ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ያው ባለው ነውና ሰው የሚሄደው በ2 ጊዜ ክፍያ ለአሁን 50 ሺህ ብር የሚቀጥለው ላይ 50 ሺህ ብር 100 ሺህ ብር አድርጌያለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አጅጌቱ አጅከድር ጃማ ቆቴ ቡላ ጃርሰው ለረንጅራ መቃ ዶዶላ ጋማ እንዶፍኔ ስላ አሲኦልት ወነራ ኩማ ሸንተማ አርጆኔራ ገለቶማ maqaan koo Datoo Badhaanee Midhassoo jedhama. Hojii gaggeessaa olaanaa hospitaala jalqaba Nageellee Arsiiti. Kilabii kana jalqaba irraa kaasee
meedikaala isaa guutuun haga gammachuu milkaa'ina guyyaa har'aa kana keessatti qooda guddaa ba'aa turree jira akka hospitaala jalqaba Nageellee Arsiitti. Haa ta'u ammas kilabiin kun injifatee pirimeer liigii biyyoolessaa keessattis abbaa waancaa bara itti aanu akka ta'uuf tumsuun nurra jiraata. Magaalaan Nageellee Arsii magaalaa keessatti dhalannee fi itti hojii uummataas itti tajaajillee itti milkaa'aa jiru waan ta'eef maqaa hospitaalaatiin tokkoffaa ammas yaalaan waan barbaachisu meeshaa yaalaatiin iddoo kilabiin kun jiru hunda deemnee deeggaruuf akka hospitaalattis qophaa'aadha. Dabalataan ammoo qarshii 200,000 ka'umsaaf marsaa lamaan kan kaffallu ka ta'u waadaa galuu barbaada. Ammas ni injifannaa ulfaadha. Galatooma. Amalee guddaatti kenna. 200,000 marsaa lamaan waadaa seenaniiru hedduu isaan galateeffannaa. ፈትማም ወይም ፈትዬ ገበያ ማዕከል ከነጌሌ አርሲ 100,000 ብር ቃል ገብቷል። 100,000 እናመሰግናለን። ሰለሞን አበበ እባላለሁ። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ የነጌሌ አርሲ ተወላጆች እና ወዳጆች የሚረድር አለ። ወደ 270 አባላቶች አሉት። በየወሩ ነው የምንሰባሰበው። ብዙዎቹም አሁን እዚህ እየተንቀሳቀሱ ያሉ ፕሮግራሙ ላይ ለዚህ ለእግር ኳስ ክለብም ከድጋፍ ጀምሮና ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉት የዚሁ የድሩ አባላቶች ናቸው። እና ያው እኔ ድሩን ወክዬ ነው። የድሩ አመራሮቹ የሰጡት በየግላቸው የሚሰጡት ነገር እንዳለ ሆኖ በነጌሌ አርሲና በነጌሌ አርሲ ተወላጆች መረዳጃ ድር 300,000 ብር ለዚህ ለክለቡ ማጠናከሪያ እንዲሰጥ ወስኗል። ሌላው ደግሞ እኔ በግል ቅድም 50,000 ብር ጽፌ ነበረ። ማሻሻል ይፈቀዳል ብዬ ገምታለሁ። 100,000 ብር አድርጌያለሁ እኔ በግሌ። እናመሰግናለን። እሺ፣ ስሜ አብርሃም ይርጋ ይባላል። በጣም ደስ ብሎኛል። የቀድሞ የነጌሌ አርሲ ከነማ ተጫዋች ነኝ። ቡድኑ እዚህ ደረጃ ደርሶ በማየቴ በጣም ተደስቻለሁ። አሁን በእኔና በፋሲካ ሆቴል ስም 200,000 ብር ሰጥቻለሁ። ስሜ ዳዊት ትግስቱ ይባላል። የከተማዬ ክለብ ለዚህ በመብቃቱ በጣም ደስ ብሎኛል። በእኔና በአባቴ በአቶ ትግስቱ ንዳው ስም 200,000 ብር እሰጣለሁ። ድጋፌ በዚያ አይቆምም። ክለቡ በፈለገኝ በየትኛውም ጊዜ ለመገኘት ፈቃደኛ ነኝ። ቶሌ መቃንኮ ደረጀ ማሙዬ ጉቱ ጀደማ ሁንዴሳ ፊ ገጌሳ ኦላና ካምፓኒ ጉዲች አፍሪካን ሆልዲንግ ግሩፕ ዳ ዱራን ዱርሳ ጨራ ከና argachuuf baay'een gammadaa daqiiqaa 30 booda dura naga'ee akkuma naga'een fiigee dhufe arsii lixaa waajjiraalee 26 Afrikaan Holding Groupiin godinaalee Oromiyaa fi iddoo adda addaatti bane keessa hirmaannaadhaan tokkoffaadha. Kanaafuu beekamtii guddaa kennineerraa warri arsii lixaa uummanni hundumtu baga gammaddanii jedha, dargaggoonnis baga gammaddanii jedha. Kaampaaniin keenyi jirbii wal gargaaree leenca hidhaa jedha. Tokko ida'uu 8-9 caalaa wal qixa 150 isaa ol jedha. Jirbii tokko irratti 9 yoo ida'ane humna jirbii 9 caalaa. Inni kun immoo kaampaanii 150 dhaaba jennee waggaa 10 keessatti kana dhaabuudhaaf lafa hektaara 10 bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa fudhannee riil isteetii hektaara tokko isa keessa markaatutti jalqabnee jirra. Gamoo lafa keessa 4 lafarra tokkoo fi isaa ol 35 gamoo 5 iddoo tokkotti qarshii biliyoona 15 ijaaraa jirra. Kanattis hanga adoolessa 30tti dhibbantaa 10 hir'isa gatii gooneerra akka hirmaattan jecha badhaadhina dilbii dhaloota dhaalchisnannee kaampaanii kaanee kilabii kanaaf qarshii 500,000 kennineerra. Galatooma. Africa Holding Group godoo ijaaruu irratti kan argamu Africa Holding Group 500,000 በደረጃ hedduu isaan galateeffannaa ulfaadha. Adam Dafaa jedhama. Nageellee Arsii. Abbaa reeniitiin na beekanii. 50,000 isiniif ni gadhe. Okay, akkam ooltan. Obbo Mujaahid Hussein jedhama. Kana በአማርኛ ባረገው ይሻላል መሰለኝ። ታዳጊ ነኝ። አና ዶዶላራ 50,000 ብር
ቦርድ አመራር ሳምሶን ጉቶ 50 ሺህ ብር ብሏል። እናመሰግናለን። አንድ መልእክት ደረሰኝ። አሁንም አውስትራሊያዎች ዛሬ አልተቻሉ። ከወደ አውስትራሊያ አንድ ትልቅ ዜና ደረሰኝ። ኦቦ ቁፋ ቃበቶ አራ ኤጋ ገራን እንገኛ አማዩ ኩመ ዲበ ቶኮ ከነኒ አውስትራሊያ ራገሸኒ እቲ ኢደውን ኩመ ዲበ ለማ irratti ዳኒ ኩመ ዲበ ሰዲ ጎደኒ ገራን እንገኛ አማዩ ኩመ ዲበ ለማ እቲ ኢደውን አመሞ ኩመ ዲበ ሸኒ ጋኒ ጅሩ ኦቦ ቁፋ ቃበቶ አውስትራሊያ ራ ሄዱ ሳንገለቴ ፈነ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አና ዳባ ራዱፍኔ saganticha dursan beenne haa ta'u malee ispoortiin jaalalaa, ispoortiin nagaa, ispoortiin guddina waan ta'eef wal cinaa dhaabannaa dingatallee ta'u wal gargaaruu wal cinaa dhaabatuun barbaachisaa waan ta'eef ittis yaaduubaan akka aanaa kennaatti ammaaf qarshii 500,000 jennaa galatooma. ዛሬ ኪሳቸው ያልገባችሁ ሰዎች ይቆጫቸዋል። አሻራችሁን አሳርፉ። መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። እኔ ያው ታደሰ ታንጎ ወይም ታንጎ እባላለሁ። አርሲ ነገሌ አልተወለድኩም፣ ግን አርሲ ነገሌ ልጅ ነኝ። አርሲ የተወለድኩት ሙገር ነው። አርሲ ነገሌ ያሳደገችኝ አገሬ ነች። አዳብት አድርጋታለሁ። ያው የአርሲ ነገሌ ልጅ ነኝ። በሌላ ስምም ተጠርቼ አላውቅም። ስለዚህ ቡድናችን እዚህ በመድረሱ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። ስንከታተል ነበር፣ በድጋፍም በምንም ከቡድኑ አልተለየንም። ዛሬ ካለችን ነገር ላይ በእኔና በባለቤቴ ስም 100 ሺህ ብር እሰጣለሁ። መልእክታለኝ ፍራውል ቃበቶ ወደሶ ከፖርትላንድ ኦሬጎን ዩኤስኤ 100 ሺህ ብር ገቢ አድርጓል። ከልብ እናመሰግናለን። Our brother from USA, Portland, Oregon, Fraul Kabeto Wadeso, he deposited 100,000 Ethiopian birr. Thank you very much. Akkasumas oduu dansaa tokkoon isiniif qaba. Har'a guyyaa har'a abbaa qabeenyaa, poolisii, namoota biyya alaa jiran, hojjettoota, akkasumas immoo hojjettootni mootummaa, hoggansi magaalaa Nageellee Arsii miindaa ji'a tokko guutuu qarshii 1,600 arjoomaniiru. Hamilee guddaatiin hoggansa magaalaa Nageellee Arsii naa galateeffadhaani. Akkasumas ergaa namatti tolu tokkotu na qaqqabe. Magaalaa Nageellee jiraachaa turanii, magaalaa Nageellee Arsii jiraachaa turanii, sana booda gara magaalaa Finfinneetti dhufuun as jiraachaa turanii. Haa ta'u malee amma hojii hojjechaa turanirraa sooroma bahanii jiru. Kilabiin kun nawaamee an biraa hin hafu jechuun obbo Taakkalee Tibbeessoo birrii 10,000 kennanii jiru. Hamilee guddaatiin naa galateeffadhaani. Deebisoo Morkattuu jedhama. Dhalataa Arsii Nageelleeti. Gara laangannoo irratti anillee humna kiyya waan danda'u hin dhiqqateettanii hin tuffatinaa 50,000 kilabii kanaaf gumaacheera. Maqaan koo Edaasoo Yohaannis jedhama. 200,000 yeroo lamaaf waan qaburraa waadaa seeneera. Tole galatooma. Obboleessi Anis obboleessa Edaasooti. Maamush Yohaannis yookiin Dambushee naan jedhanii. Duraan dursa carraa akkana argadhee gareen keenya sadarkaa kana ga'uun gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Guyyaadhaa dargaggoota baay'ee affeerree turre akka magaalaa keenyatti. Anis akka tasaa waraqaa ittiin ga'inaan jaayina kennanii turanii ijoollee asitti agarre. Dhufuu baattanis kiisii keessa harka naxxan jedhee yaadaa achi bakka jirtanitti ammaaf qarshii 50,000 waadaa sinii seenaa gargaarsi kiyyatti fuufa. አንድ ትልቅ መልእክት አለኝ ሲስ ከወደዚህ አንድ ትልቅ መልእክት ደርሶኛል። ማይክ አድርስልኝ። እሺ አንዴ ማይክ አድርስልኝ። ኮንትራክተር ደጀኔ ነጉሌ እኔ ከምናገር የገንዘቡ መጠን ደርሶኛል፣ ግን እስቲ ከሳቸው እንስማ። ደማ 5,500 5,500 ኮንትራክተር ደጀኔ ነጉሌ ኑፍ ከነኒሩ ሄዱ ገለቶማ መቃን ኮዲታ ታደሳ ጀደማ ኦኬ deeggaraa kilabii kanaa akkasiin beekama. Baay'een gammadee argamu kootti kilabii kana deeggaree sadarkaa kana garuu baay'ee tokko gammadee ammaaf yeroo biraa kan itti fufu waan ta'e 50,000 ayroomee jira kilabii kanaaf galatooma. Carraa arganneef galatoomaa jedha. Dursinee kanarratti nu affeeruu keessaniif ulfaadhaa.
iddoo kana ga'uu keessaniif illee dadhabbii keessa darbitanii bakka kana ga'uuf illee ulfaadha. Kana boodas waan guddaatu nurraayis isinirraallee eeggamaa jabaadha. Jecha an qarshii 50,000 waadaa isiniif seena. Abdii Mulugeetaa jedhama. Dhalataa Nageellee Arsiitii, hojjetaa Wangeelaati. Birrii 100,000 waldaa kanaaf kenneera. Baankii Daldala Itoophiyaa damee Arsii Nageelleetiin 50,000. Tole, carraa kanaa kennu keessaniif galatooman jedha. Maqaan koo Injiinar Mustafaa Badhaasuun jedhama. Kilabii kanaaf yaa'u ammaaf waan ta'u qarshii 200,000 yeroo lamaan kan kaffalamu kan gumaacheef ta'a. Kana ammoo jechuun koo kilabii kanaaf qarshii kana kennee biraa hafaa osoo hin taane waan godhuu qabu akka namaatitti waan godhuu qabu humnaanis haa ta'u mallaqaanis kan biraa hin hafnee fi kan itti fuunu ta'uu isaa karuma kanaan isin beeksisuu barbaada. Galatoomaa hedduu ulfaadhaa. Kilabii kana asiin ga'uu isaa baay'ee hedduu itti gammadeera. Itti yaaduu baadhus ofafoo itti deeggaraa deema. Dubartoota hirmaannaa dubartoota waan as keessatti argineef 10,000 waadaa gala. Galatoomaa carraa naa kennitaniif anis Waaqayyoo Bakkaaloo jedhama. Aanaa Yiban Arsii irraa dhufe ispoortiin jabeenna jaalala jajjabinna kilabii kana arrabichaa miti borus waggaa 12 xaaranii amma wuxxeetitti dhufanii jiranii ufafuu akka deeman abdii guddaa qabna. Nullee isaan gargaaruuf humna qabnu yaada guddaaf gammachuu guddaa qabna. Arraaf anis qarshii 50,000 kilabii kanaaf kenneen jira. Anis Abbu Quufaa jedhama. Aanaa Yiban Arsii irraa dhufe qotee bulaa. Anillee kilabii kanaa 50,000 arjoomeera. Tole, galatoomaa jedha. Maqaan kiyyaa Murtii Gammadii jedhama. Aanaa Yiban Arsiiti. Taadaagiidha. Kanaaf mucha baatee aannan taatii akka jedhan sani ammaaf 50,000 kunu kaashii. Anis Shaambal Haayiluu naan jedhanii qarshii 50,000 kenneera. Hamilee kennaafi maaloo? Buufata boba'aa Haji Green የነዳጅ ማደያ 100,000 ብር አስገብቶልናል። ከልብ እናመሰግናለን። አመስግኑልን። akkasumas injiinar Mustafaa Badhaasoo 200,000 nu kennanii jiranii hedduu galateeffannaa hamilee nu kennaafi. Anis dhalataadhuma Yiban Arsiiti. Garuu kan hin jiraadhu magaalaa Shaashamannees hojii adda addaa keessatti hirmaadha. Ammaaf qarshii 100,000 nan arjooma. Maqaan kiyya Jamaal Muhammadiiti. Wanti argame kun waan baay'ee nama gammachiisu. Ataatuu jalqabbiidha. Akkuma dura bulchaan achi kaasan kilabii kana seenanii ba'uu osoo hin taane keessa turu galma barbaadamu saniin ga'uudha. Maqaa dhaabbata kiyyaa Abjaataa Konistiraakshinii fi maqaa kiyyaan ammaaf qarshii 500,000 የደረሰኝ መልእክት አለ። ጫላ ቁፋ እና ሳዶ አማን 10,000 ብር ሰጥተውናል። ከልብ እናመሰግናለን። ጋና መጥተው ዱፌ አርሲ ጋፈ ጀኑ አነኒን ጩኮን ቆሪን ደንጋሚ አዋቲን ኬሱማ ሼሲመቹዳን ቤከምቲ አመሞ ስፖርቲዳን ኦል ካሱፍ ጀና ይቹዳ ከናፉ ደንጋ አዳ ጩኮ bifa miidhagaa fi bifa bareedaa ta'een akka kanatti bareedee qophaa'e kana waan isin dhibu sagantaa kana yeroo dhufu harka qullaa hin dhufu kilabii kana sirriitti deeggaruu qaba jechuutiin nama baay'ee jaallatamoo akkasumas garaan isaanii guddaa kabajamoo adde Jamaanesh Walda Mikaa'el bakka buutuu paarlaamaati. Ani immoo kanaanan kilabii kana bira dhaabbadhaa jechuun cukkoo mi'aawaa akka kanatti dhangaa bareedaa kana fidanii dhufanii nummoo akka kanatti siman eenyu fudhatee gala dhangaa kana cukkoo kana eenyu fudhatee gala bifa caalbaasiitiin dabarsuu feene haa ta'u miti
Tole. Hamilena kennaa fi adda jamaanashif. Egaa qarshii 623 calbaasii micciirraa isiniif qophaa'e injifatanii jiru. Warri Dr. Guddataa Hinnikaa, Obbo Dabbaba Hinnikaa, Tashoo Saaddoo fi maatiin isaanii guutuun bakka tokkotti jechuudha. Godina Arsii lixaa injifate jechuun danda'ama. Sababni isaa Adaabbaan Ansaboo Kokkossa Asaas arguu hin dandeenye. Kanaafuu isaaniif guutuu kana kennee jirra. Ulfaadhaa galatooma.